Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zara jirtul man Oromoo baga jiraattan isiniin jedha. Har'aa shabakaa takka isinii qabadhee dhufe na hordofaa. Yuutuubii kiyya subscribe naaf godhaa, share naaf godhaa, like naaf godhaa, comment naaf barreessaa isiniin jedha. Nu warra xiqqoolee kanallee tuffatinaa mee xiqqoolee kana gugurdaa ta'e inshaallah akkasitti nullee nu hordofaa. Waan beeknurraa isin barsiifnaa. Subscribe nu bira dhaabbadhaa, like share dha. Nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Mee har'a shabakaa takka walumaan ilaalla yoo dalaydee walumaan ilaalla inshaallah. Anis hin dalaysiifne amma dalaysiisuu yaala. Inshaallah na hordofaan gadhuma viidiyoo kiyyaatitti isiniin jedha. Ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii. Shabakaan tiyya da'eeraa dhiifama wajjin akkuma beekamu yaa'u shabakaan tamii hojjettan dhiifama wajjin akkuma beekamu ilmaan Oromoo shabakaan isiin tamii hojjettan hin barreessina na hordofaa. Kuno akkuma beekamu shabakaan isii tanaadha. Ani gadi buusee jira. Isin immoo tuyyuu install godhattanii ani immoo open godhessinaa jechuudha. Okay. Egaa open godhessiniin booda akkatti naa banamti jechuudha yaa ilmaan Oromoo qaqqaarii gaggaarii. Asiin immoo lister jedhee irraa deebi'a. Akkatti cufamtee banamti jechuudha. Akkatti cufamtee banamti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif okay jettaniini. Okay. Asiin dhuftanii bakka kana agartan jedhee yaada. Bakka kana asii waan dhimtuu tana gadhooftanii online update jettan update godhattanii jechuudha. Itti aansuun immoo baay'ee viidiyoo isinitti hin dheeressu. Itti aansuun immoo sarbarii kanarra dhuftanii sarbarii kanarra yoo dhuftan asumarra dhiiftan jechuudha. Atoo select server kanarra keessanii okay. San booda asiin gadi buutanii jechuudha. Egaa jalatti yoo gadi buutan kana akkuma beekamu shabakaa kana namoota baay'ee beeka. Yoo nuti hunduu walumaan beekna jechuudha. Amma immoo yoo bifa haaraan dhuftee sanuma isin argisiisuuf jechuudha. Sirriitti hordofaadha akkasitti isinii gala waan ta'eef jechuudha. Warroonni moobaayilii riyaala 39 tanallee hin dalayde asirratti 60 mallee hin dalayde tunis hin dalayde jechuudha. Kun asitti illee riyaala 60 tunis hin dalayde moobaayilii. San booda moobaayilii firiillee kun ni jirti. Firii tokko hanga lama jechuudha. Tokko hanga lama hin dalayde jechuudha. Warroonni moobaayilii fayyadamtan isinii galee. Amma zeeniin eessatti dalayde jechuun keessan hin oolu. Sawaan beeyne laakiin sawaa akka dalaydu natti hin fakkaanne. Yaaqoob tajaajiltan oh my god dhiifama wajji hordoftoota kiyyaa. Anumatu balleessee
dhiifama wajjin hordoftoota kiyya irra duuba deebi'e jechuudha. Buleeyyan ilmaan Oromoo qaqqaalii. Hayyee amma gara zeeniitti yoo deebine Yaaqoobumaa Yaaqooto maal kan jedhu kun illee ni dalaga simiin kun jechuudha. Asirratti dalaga jechuudha warra isa qabdan. Ammaaf warroonni zeenii eessaa yoo jettan zeeniin kun asirratti la. Zeen firii speakal kita jettu sana agartanii miti isirratti dalaydee jechuudha zeeniin. Okay? Asirra gaddeeffattanii jechuudha zeenii. Isinii galee saarvaneesii kun asirratti kun zeenilleen akkuma argitan asirratti. Okay, amma itti aansuun immootu maal kuno naxiba sadi tana yoo isinii fide sirriitti isinii dalaydee jechuudha. Yoo tanaan qabne immoo yoo tanaan qabne hin dalaydu jechuudha. Bakka tana yoo kun hin jirre hin dalaydu isinii. Akkasitti hubattuu jechuudha. Amma mee asumaan shabakaa jalaa qabu cufee walumaan bannee laallaa na hordofa. Hanga dhuma viidiyoo kanaan na hordofa. Isiniin jedha. Shabakaa kam jalaa qaba? Kunoo shabakaan an jalaa qabu isii tanaadha. Mee walumaan dhaabna jechuudha. Shabakaa tana walumaan dhaabna. Artanii jirtu shabakaan tun dalagu jirti hin dhaabnaa jechuudha. Kunoo dhaabee jira. Duuba deebi'a jechuudha irraa amma achitti deebine. Viidiyoolee isinitti dheeratu garuu haalli isinii itti dalaysiiftan isinii galuu qaba hordofaadha jechuudha seeraan. Viidiyoo yoo seeraan hordoftan birrii baasuun takka hin jirtu. Hanga dhuma viidiyoo hordofa. Dhiifama wajji masaaqaan natti dhufe. Dhiifama. Kunoo amma akkuma argitan irratti guutee jira waan hundaayyuu abdeet illee godhadhee jira bakka tana illee hubadhaadha. Bakka tana homuun jiran zeeroo asitti zeeroo. Amma yoo dalayde bakka kanatti lakkoofsa oyyaa'aa jechuudha yoo hin dalagin hin yaa'u. Akkasitti isiniif haa galuu isiniin jedha walumaan amma kontaakti goon. Do you want to make money but can't find a way of make money? Kunoo akkuma agartan mastaaqaan dhufee jira. Shabakaan sirriitti dalaydee jirti jechuudha. Sirriitti hordofaa akkamitti akka itti wannaa guuttattanillee isin agarsiisa. Laakiin mastaaqaa kana laallattanii yoo hin xumurin isin dalaydu jechuudha. Dirqama mastaaqaa kana laalatee xumuraan gadhuma isin dalaysiifadha isiniin jedha. Amma argitanii akkuma agartan kan kunoo asirra oyyaa'ee jira lakkoofsi dalaydee jirti jechuudha. Egaa kana fixxaniin sa'aa itti dabalachuuf daqiiqaa jechuudha. Akka yeroo dheeraa irra isinii turtu shabakaan tun asiin gaxxuuxan. Add time ta'etu sana agartanii yoo taate kunoo akkatti zoortee raayitii isinii kenniti. San boodaan gadhumaatitti xumura viidiyoo kanaa laalaa akkasii isiniin galaa isiniin jedhamteen. Kunoo akkuma agartan raayitii kennee jira. Tanan xuuxanii kana xuuxan jechuudha.